Ayhuudonni barsiisonni Ayhuudii fi barreessitoonni hangafoonni lubootaas walitti qabamanii waamicha maqaa isaatiif galanni haa ta'uuti gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos irratti mari'atan. Yemmaa sanas bartoota 12 keessaa tokko kan ta'e Yihuudaan inni Asqorootoodhaa gara isaaniitti deeme gooftaa Iyyasuus Kiristoos barsiisaa isaa dabarsee isaaniif kennu akka danda'u isaanitti hime. Isaanis qarshii 30 waadaa galaniifi. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 6-15. Kanarraa ka'uudhaan roobiin torbee dhukkubbiiwwanii guyyaa marii Ayhuudotaa jedhamteetu beekamti. Kan biraa ammoo roobiin torbee dhukkubbiiwwanii guyyaa urgooftuu gaarii jedhamteetu beekamti. Bu'uura Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 6-9 irratti eerameen maaramiinaatu urgooftuu gatii qaalii ta'e baay'ee gatiinsaa ol ka'aa kan ta'e urgooftuu albaaxiroos bittee gara gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos deemte. Mataa isaarrattis dhangalaaftee dhiifama isa gaafatte. Dabalataanis roobiin torbee dhukkubbiiwwanii kun roobii imimmaanii jedhameetu beekama. Wangeela Maariqoos boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irratti akka eerame bara baay'ee cubbuudhaan kan dabarsite Maariyaamiin haati shittoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos gara isaa deemtee imimmaan isheetiin miila isaa dhiqxee rifeensa isheetiin qoorsitee dhiifama bara baraa guyyaa irraa itti argattedha. Dhukkubbii gooftaa keenyarraa hunduma keenyarra eebbi haa bulu. Amiin.